shamaa jirra jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIT sagantaan irratti qabannee dhiyaanne sagantaa qophii addaati. Sagantaa qophii addaa keenyaatti hedduu seenaatii fi barreessaa kitaabaa kan ta'e Abbaa Urjii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Abbaa Urjii mee waamicha keenya kabajjee gara OIT keessummaa taatee nuuf argamu maqaa daawwattoota OIT'n guddaa galatoomsiin jenna. Isinilleen qophii tanaaf naafeeruu fayyadaniif hedduu galatooma bakka jiraattan. Hayyee mee galatoomi Abbaa Urjii yeroo qabnutti fayyadamuudhaan kallattumaan gara gaafii deebii kan seenu taha. Dhimmi irra gaafii akkasii gaafannuuf karaa OIT'n keessummaadhaaf si dhiyeeffannees dhimma ayyaana waggaa 50ffaa kabaja qeerroo hogganamaati. Sanirratti akka daawwattoota keenyaaf si afirante. Mega tumaan kanii karaa fi sanii kan ceetu ta'a gaafiin tokkoffaan si gaafachuu barbaade. Yeroo ammaan tanaatti ayyaana bara 50ffaa kabaja qeerroo ganamaa kana akka kabajaniif maaltu isin kakaase akkasuma akeekni isaa maal mee waan kana daawwattoota keenyaaf galatoomi dhufaadhu wanni yeroo ammaan tanaatti yaadannoo amna qeerroo ganamaa bara 50ffaa kabaju nu kakaase ta dura guyyaa isaati yeroo isaatti onkololeessa 17 bara 1970 galgala isaa galgala isniinaa ijoolleen warri gaafas dardara har'a gariinsaa hin jirre amna qabsoo bilisummaatiif maqaa qeerroo ganamaatiin adanirraa hidhatanii karaa biyyaa sossoohan karaa Somaaleetiin santuu waggaa 50ffaa isaa waggaa 50ffaa yaadachuun seenaa dheertuudha. Seenaa yeroo sanitti qabsoo bilisummaa jalqabuu qabnaa uummanni Oromoo uummata guddaadha. Hawaasa diina jalatti cabuun hin malle jechuudhaan namni 36 hidhatanii diina qofaa miti hawaasa gaafa sanitti maalummaa isaa hin beekne maalummaa isaa barsiisuuf isaaf qabsoo godhuuf waan sossoohaniif seena qabeessa waan yaadatamuun barbaachisu. Yaadachuu wanni barbaachisuuf tokko wareega murannoo isaan ka'aniif san ammallee bu'uura godhachuudhaaf qabsoo galmaan gahuudhaaf ittiin hamileessuudhaaf san malees wareegama isaan gaafa waan saniif godhan bara dhufaa jiru akka yaadatamu godhuudhaaf. Tole gaamee daawwattoota keenya beeksisa waggaa 50ffaa kabaja ayyaana qeerroo ganamaa kan tiima OIT'n qophaa'e jidduudhaan isin biraan geenyee kan walitti deebinu ta'a. Halli uummata Oromoo kan addaa bahaa fi dhihaa akkasumas kaabaa fi kibba Oromiyaa keessatti xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaa lammii qabsoof onnachiisee wareegama bilisummaaf harka qullaa waraana gantoota dura kaabbachiisaa jiru 50 dura faallaa kana keessa turre. Gaafni san gaafa gabummaan Amaaraa Oromiyaa keessatti sirriitti hidda gajjabeeffate gaafa nafxanyaan Hadaraa Haile Sillaasee qofaan hawaasa Oromoo bobbaastee galchuu gaafa tooftaa Oromoo addaan qoqqoodu lammiin maqaa addaatiin if yaamuu san biratti gaafa Amaarummaan Itoophiyummaan hagoogamte Oromoota hedduu seentee eenyummaa ifii wallaalchite gaafa if beekuun miira gadhaantummaa weerara maalummaa ifii dhoorsuuf ijibbaata cimaa keessa turre sanirraa gaafni san gaafa lammiin Oromiyaa keessa irra hedduun
harqoota mootummaa habashaa jalaa bahuun hin danda'amne jedhanii gabroomsaaf oggolanii. Hawaasa haala kanaa keessa jiru jagnoonni qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromiyaa keessatti maqaa qeerroo ganamaatiin beekamuuf jiraatan daggala bulchiinsa gabrummaa habashaa yookaan Amaaraatiin qaanqee qabsoo bilisummaa uummata Oromoo qabsiisuuf onkoloolessa 17 bara 1970 Sumaalee keessaa cabsanii Oromiyaa seenuuf biyya Yemen magaalaa Adan irra dooniin karaa seenan. Hawwiin qeerroo ganamaa mootummaa Soomaaleetiin gufachiifamtullee galiin kaanii fi murannoon isaanii seena qabeessa waan taateef yaadatamuu fi kabajamuu qabdi. Bu'uurri karoora qophii yaadannoo tanaatiis kanuma. Yeroo hidhannoon qabsoo uummata Oromootiif yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'e argamaa jiru kana keessatti guyyaa kana hawaasni walitti dhufee kabaja isaa malteen yaadachuun barbaachisaa ture. Garuu jeeqama COVID-19 addunyaa keessatti uumaa jiru kanarraa kan ka'e iddoo tokkotti dhufuun rakkisaa waan ta'eef carraa gama da'oo sabquunnamtii jirutti dhimma bahuun onkoloolessa 17 bara 2020 haala sadarkaa addunyaatti qoodarraa fudhachuu danda'amutti sarara zuumiin kabajamuuf saganteeffamaati jira. Guyyaa kana namoonni danda'an martinuu karaa sabquunnamtiif dura ibsamuuf jiraataniin qophii yaadannoo seena qabeessa taate tanarraa akka qooda fudhatan kabajaan affeeramanii jiran. Akkasumatti illee TV fi sabquunnamtiin Oromoo ayyaana jala bultii ayyaanichaa irraa kaasanii kabaja yaadannoo seenichaa kanaaf xiyyeeffannaa barbaachisu akka kennan asumaan dhaamsa isaanii kan dabarfatan. Injifannoon kan uummata Oromooti. Oromiyaan ni bilisoomti. Koree qindeessituu ayyaana waggaa 50ffaa qeerroo ganamaarraa. Gaamee guddaa galatoomii ammas gaafii lammaffaatti kan ceenu ta'a. Gaafii lammaffaarrattis gaafachuu barbaade. Qeerroon amma lafaa dhufaa jiran dhaloonni amma lafaa dhufaa jiran ayyaanni kun maal akka ta'e hin beekanii waan kanallee akka ifa gootuufi fi akkasumas guyyaa 17 kabaja ayyaana kanaa akkamiin kabajuu deemtanii yeroo ammaan tanaa addunyaa koronaan vaayirasiin addunyaa shororkeessee waan jiruuf namni walitti dhufee kabajuu hin danda'amu waan ta'eef haalaataan isin kabajuu deemtanoo mee waan kana akkamitti nuuf ibsitaa ati koree qindeessituu ayyaanaa keessaa nama tokko waan taateef ifa nuuf godhime. Bareedaadha. Wanni guddaan seenaan qeerroo ganamaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo jalqabaati. Hangafa. Kanaafuu uummanni Oromoo seenaa isaa beekuu qaba. Yeroon san bara 50 dura yeroo itti nafxanyaan biyya qabattee yeroo sanitti cabamin ilik booda heera malee amata 85 nisan fagoo miti dhalootuma lama ture 1970tti ni bakkirraa guddaan sossoo afran qallooti. Sossoo afran qalloo kan aadaa fi afaan Oromoo guddisuudhaaf bara 1962 naannoo Dirree Dhawaatti ilmaan Oromoo jalqabanirraa ka'e bu'uurri isaa mootummaan Haayile Sillaasee tagaafasii afaanii fi aadaa Oromoo guddisuun guddifamaa ka'uun rakkootti tahee isaan san biyyarraa ariite hedduu isaanii warri qeerroo ganamaa keessaa gariin warruma achirraa deeme. Jaarraa Abbaa Gadaa kan hoggana isaanii kan hin tahin jaarraan bara 1966 qabsoon hidhannoo barbaachiftu jedhee irraa bahee karaa fincila baalee dabalame warri kaan warri hawwisoolee afran qalloo keessa turan karaa adda addaatiin hungaa biyyarraa ari'aman biyya Somaalee dhaqan yeroo sanitti Ayyuub Abubakar fa'aa ture warri raadiyoo Somaalee irraa sagalee bilisummaa sagalee roorroo kan dabarsaa ture dhaqanii achitti makaman warri akka Shantam Shubbisaa Turee Leencoo Mahmud warra hawwisoo keessa turan achi dhaqanii achitti wal mari'atanii maqaa Oromootiin qabsoo goone jechuun Somaalee biratti fudhatama waan dhabeef isaanii haala kana keessa jiru Elemoo Qilxuu Abiraamataa fi biyya dhaqee biyyatti dhabee biyyarraa rooroo addaatiin biyyarraa adanii deebi'ee akkasitti innis qabsoo irratti makamuudhaaf Somaalee dhaqee Somaaleetti wal gurmeessanii sadarkaa duraatiif adda bilisummaa Oromoo ijaaran bara 1969 dhumarratti Oktoobarii moo Diseembar 12
achirraa wal gurmeessanii suutatti dhokochaa karaa dooniitiin qaruutee Somaalee jalaa dhokochaa Yaman seenan adan se gaafas Yaman tun bikka lama jirti. Adan seenan adan mootummaa kophaati. Achirraa warra Falastiin wajji walii galuudhaan mooraa leenjii seenanii warra Oromoota biraatis kanneen biyya alaa turan Masriirraa warra Masrii dhaqee jira warra Iraaqii fi Ordon ammallee isa Beirut achirraa warra itti damee jira walitti dhufanii akkasitti leenjii waraanaa seenanii namni 36 hidhatanii konkolaataa 17 bara 1970tti gabroomsa nama keenya adda babaasee maalummaa isaanii dhorkee kaan maqaa qottuu je'anii kaan gaallaa je'anii kaan islaama godhee kaan kiristaana godhee kiristaanni maqaaf jaama malee amaara jaama gaafasitti islaamaa fi amaara damnini akkasi adda qoodee hawaasa kana jalatti bulchaa jirutti qaanqee qabsiisuudhaaf hidhatanii Somaalee seenan in taanee fi Somaalee keessatti mootummaan Somaalee yeroo san jijjiiramaatu ture Ziyaad Barreetu isa dura ture Abdurrashid Al-Sharmarke jedhaniin isarra fincilee aangoo qabatee bakki isaan dhaqanii qubatan akka nasiibaatti bakka gosa Abdurrashid turte. Kana waraana guddaa achi qubatu Somaalonni agarraan gosa Abdurrashiditu hidhatee dhufee nu lola jechuudhaan Ziyaad Barree waraanatti ergee halkanuma san dhukaasa waliin bananiin isaa 36 keessaa tokko Rabbi Ramataa godhuu fi Ramadaan Khalil Jaama akhirame inni qabsaawaa maqaa qabsoo bilisummaatiin nama dura wareegame tahaa seenaadhaaf akkasitti lolli hangi tokko isaan jidduu deemee booda manguddummaadhaan lakkii nuti isinin seene Oromoon seene nuti nama biraa seene humaa rakkoon hin jiru kottaa Ziyaad waan kana rakkoon qabu nu wajji haasofitanii nagaan dabartan waan sobanii harka galfatan. Akkuma dhiyeenya kana kun Jawaar fa'aa godhaa jiran kana malaan gafatanii akkasitti gaa hidhaman. Hidhamuun isaanii gaa amata 5 foohii ture qeeroon ganamaa akkasitti qaxara cabxe. Haa ta'u malee bara 1973 amma 3 booda Elemoo Qilxuu yaaduma san itti fufuudhaaf inni isaanirraa alatti hafee ture itti gaafatamaa dhimma alaa ture. Bara 1973 hidhatee innis karaa tana karaa Asabiin biyya seenanii qabsoo jalqabanii akkasitti gaa Elemoo wareegame. Elemoo gaa wareegamuus haalli san ammaas qaxara cabee akkasuma hojii bara 1976 jaarraa hidhaan rabee amma 5 booda amma 5 waa booda akkasitti jaarraan yaada manaa beefsan itti fufuudhaaf hidhannoo biyya meeqa deemeef ilaa Dimishq deemeef san malee harka qullaa biyya seenee qawwee Elemoo faan dhiisaniin qabsoo bilisummaa haaree jalqabee akkasitti gaa seenaan jaarraan seenurraani addi bilisummaa Oromoolee lamada 1976 Finfinnee dhaabbate. So seenaan qeeroo ganamaa asaasa qabsoo bilisummaati jechuudha. Isiisantu deemee adda bilisummaa Oromoo haarra jiru kanallee uume sababa jaarraan qabsoo hidhannoo jalqabeef. Kuni beekamuu qabaa kana seenaan. Tole Abbaa Urjii dhaloota amma lafaa dhufaa jiruuf ayyaana qeerroo ganamaa waggaa 50ffaa kana akka baraniif waan hedduu haastee jirtaa guddaa galatoomis hin jennaa. Mee amma gara dhumaa waan deemaa jirruuf jechaadha yaada qabdu yookiin ammoo dhaamsa uummata Oromoo bal'aadhaaf qabdu akkasumas ayyaanni kun uummanni Oromoo hundinuu haala akkamiin akkatti irra hirmaatee waliin kabajannu dhaamsa gamanaan dabarfadhu. Galatoomi gaafii duraarra waliin irraa hafe akkamitti yaadannoo kana kabajuu deemtanidha. Yaadannoo sossoo afran qalloo amata bara 2012 waggaa 8 dura asumatti Torontootti kabajnee yeroo tana namoota hedduu dhufee Awustiraaliyaa biyyarraa illee namoota yaamne warra akka Dr. Gammachuu Magarsaatu dhufee warra biraallee yaamne gaa mootummaatu dhorkee Abdii Buufaa warra seenaa wanni hawwisoota keessa turan
Awuroopaas namaa dhufee qophii guddaa goonee akkasitti isa gaggeessine. Isa kanammoo akkasi gaggeessuudhaaf har'aan tana rakkoon COVID biyya kanatti keessaa bakkaan an jiru magaalaa Toronto, biyya Kanadaa magaalaa Torontootti amma adeenya kana hedduu hammaatee nama 5 nama 6 ol bakka takkatti walitti qabuun dhorkaatee jira. Kanaaf akkasuma Ameerikaas, Awustiraaliyaas akkasuma Awurooppaallee biyyi wal dhabdi malee hin beekne namni hedduu walitti dhufuu hin danda'u. Haa ta'u malee carraa sabquunnamtiirraa wal harkutu jira irra. Sabquunnamtiin irra haala mijeessee jira. Kanaaf karaa Zoomiin mana guddaa qopheessinee jirra. Bakka namni irraa qooda fudhatu. San malees walga'iinsan namoota adda addaa afeerree jirra. Warra akka Dr. Muhammad Hassan Seenaadhaaf, warra akka Xahaa Ali Abdii, warra Adda Bilisummaa Oromoo bu'uuranirraa, Dr. Bayaantu jira, Asaffaa Jaalataa jira, anillee keessaan jira, Adde Najaat Hamzaa, Mahamad Lungoo kan gaafa warri jarri qeeroo ganamaa Somaalee sana nama 6 ijoollee ture. Sababa sanitti gaaga'ama warri isaanii irra gayan himuu jira. Isa kana gaa Zoomiidhaan akkasii qopheessuu teenya isinilleen OIBilleen BBSis warri Hegereenius Kuushillee ammoo Jaasoon ture Kuushu Mikeelloo karaa Facebook keessaniin yoo dabarsitan caalaa namni akka jennee yaadna. Kana gaa wanni lammiin qeeroon ammaa wanni beekuu qabdu murannoo gaafasii tan nama waa xiqqootu arra miliyoonota kana uume. Kanaaf seenaa fi yaadachuun kabajuun jeenummaa saniin if onnachiisuun qofa osoo hin ta'in gatii godha. Warra murannoo sanitti illee gatii godha. Kanaaf ammaa kunis of course seenaa akka gaariitti bal'ifamee yaadatama. Isa kanaas galmeessuun barbaachisaadha. Inni duris sirriitti galmaa'ee hin jiru. Silaa irra biyya qabaannee waan viidiyoon dookumentariin tolfamee dhihaachuu qabu. Gaahee garallee wanni kanaa kuntu godhama. Wanni irra godhamu kun saniifis dibaaya ta'a. Kanaaf amna dheertuu deemnee jirra. Qabsoo Oromoo karaa dheertuu deemtee jirti. Hangiroo hanga xiqqaadha. Hanga xiqqaa hafe kana ilmaan Oromoo irratti tumsuudhaan diina gantoota keessaa warra wayyaaneef meeshaa tahanii uummata Oromoo irratti roorroo fe'aa ture nama 27 isaan kana duraanuu isaan kana aangoo dhiisuun badii guddaa turte dogoggora guddaadha. Arra sanirraa baramee maal arabni maal jaabeetu kullu taakhir lahu khair jaa. Dhibaawinsi hundi waanuma gaariidhaaf ija. Kanaaf waan ta'eef rabbi beekaa amma caalaa muratanii galii qeeroon ganamaa haateef san bakkaan ga'uun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo toltuuf fal'aanaa hanqattu immoo toltu hanqattu fal'aana jedhanii qabsoo nagayaatiinis karaa dadaatiinis karaa hidhannootiinis mirga fi kabachuudhaaf waan hin jiru daangaan hin jiru karaa dandeemu hundaani bilisummaa fi deeffachuu qabna. Kanaaf qabsoon gaafa san jalqaban silaa itti fuftee silaa mootummaan Somaalee qaxara cabsuu baattee arra bakki jiru rabbi beeka. Kanaaf haala kana beekuudhaan isa kana akka beenziilaatti akka dhimma itti bahanii fi amma irratti haasawaa jirra. Akkasii gabaa. Tole Abbaa Urjii galatoomii waan hedduu nuuf kaastee mee dhaamsa yoo qabaatte gamanumaan carraa siifanneetiin jira dhaamsa qabdu dabarfadhu. Dhaamsni gaajeeti jira wanni guddaan qabsoon bilisummaa Oromoo eega caba calanqoo 1887 amata 133 dura jalqabde malee tan ummanni tole jee hayyamee fudhatee miti. Humnaan nurra fe'amte Minilikii nafxanyoota hoggaa fuudhee Oromiyaa keessa facaasu akka isaan kuni ittiin qabsoo teenya miidhaniif arrallee wanni deemaa jiru sanuma. Mootummaan Abiy warra du'ee hirribaa kaasee caalaa aangoo fudhachiisuuf deema. Jarri kuni warra wajji jiraachuuf illee ta'uu miti. Jarra Abbaa Gadaa akkas jaabeeta. Warra wajji Oromoon jibba namaan qabu. Haa ta'u malee namoota mirga Oromoon kabajni abbaa fedhallee fudhachuu hin qabu. Nafxanyaan warra qabeenya keenya fedhu malee warra nu fedhuu miti. Kanaaf hanga warra haala kanaan irratti fe'uu deemu kana karaa danda'ameen qabsoo irratti godhanii
bilisummaa fi gonfachuun barbaachisaadha inshaallah yeroo gabaabduu keessatti bilisummaa jabaadhaan jaan galatoon. Tole abbaa urjii ammallee yeroo kee aarsaa gootee asirratti gaaffii deebii wajjin godhuu keetii deebisee ammallee maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomiin siin jaa. Isinillee waan gaarii godhaa jirtanii sabquunnamtiin barbaachisa hawaasa keenyaaf odeeffannoo walii dabarsuuni waan gaarii jirtanii jabaadhaa mindaallee ittiin harkattanii rabbi isin haa jajjabeessu jabaadhaa isinin jaa. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin addaa kan hanga ammaa hayyuu seenaatii fi barreessaa kitaaba abbaa urjii wajjin godhaa turre asumarratti kan goolabamu ta'a hanga qophii addaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf